obboleessa gizee obboleetiin gudeeddamte arki kana fuudhi fidi as bira suuraa akkoodhaa maxxansime. Suuraa akkoodhaa maxxansi. Ibsa. Suuraa akkoo maxxansan booda akkoon maal gooti? Akkoon tun maal gooti? Daa'imtittii gudeeddamtee fi obboleessa gizee gudeeddamtu arke lameenuu fuutee akka ilmoon isii hin hidhamneef ragaan miiciyyoo mana yaalaa dhayxee ragaan rabbee akka ilmoon isii wanni murtiin irratti hin kennamneef daa'imman lameenuu haa arkee fi haa gudeeddamees qabdee badde jechuudha. Torbaan lama erga baddee akkoon ilmoo qabdee baddee jirti. Ilmoon isii haa gudeedee immoo mana hidhaa jira. Ilmoon isii kana kun obsaa jedhama. Isiin akkoo taatiif jechuudha. Ilma isiitu dhalee. Dubbiin isinii galuu jirti natti fakkaate gaa'is. Kun oolaan. Kana gurbaan gudeedee jechuudha. Kun immoo haadha mucaa kanaati. Haati mucaa kanaa akka ilmoon isii hin hidhamneef ilmaan akkoo taatuuf qabdee biyyaa baddee jirti jechuudha. Ragaan hin jiru waa takka hin jiru qaalichi waa takka namni irra murteessu hin jiru yoo daa'imtittii hin argamne akkamitti irra murteeffama micoon baddee jirti waan ta'eef haati akka malee rakkoo keessa jirti haati ifiifuu ilmoo isaaf yaadame kana bineensa kanaaf ilmoo deessee mana yaalaa jirti isin galee haadha dubbiseen jira haati rakkoo keessa jirti soo social media irratti fiduuf xiqqoo nutti ulfaate yaalaa jirra akka warri haramayaa dhayxanii isii jajjabeessan xiqqoo maqaa balleessiidhaan mucaa keenya maqaa balleessite jaanii achi gama fira jaarsaatiin rakkoon akka irra jiruu fi akkasuma immoo gama mootummaatiin nuti hordofaa jirra social media irratti maxxansuu maaltu barbaachisee jaanii nuti osoo hin maxxansiin dura social media irra namni biraa maxxansee jira jechuudha. So fedhinnaa isii gaafa gaafannu akka sagalee taanuuf lubbuun yaa baatu malee ilmootiyyaaf ilmootiyya bikka jirtu jiraachuuf duu isiitu quban qabu itti ammas biratti hin jirti moo hin jirtu namni beeku hin jiru. Mootummaanis barbaadaa jira jaanii garuu kan mootummaan barbaadu jala social media irratti yoo kan barbaadamu ta'e argamuu dandeessee jechuudha. Tana kun qaalitti qabdee baddee. Haadha gurbaati jechuudha. Haadha gurbaati. Nam lamaan baddee jaana amma nam lama. Samiiraan akkoo taati jechuudha. Samiiraan haboo taatiif miiciyyoo gudeetti. Samiiraan ammas biratti argitan Asturaaliyaa jiraatti dubbii tana tanuun geesse isiidha. Haboo taatiif. Cumaanus haboon taafanis. Isaan lameenuu haboo ta'aniif ilmoo gudeeddamte tanaaf haadha obboleeyyaniiti. Hamza haramaaya kaname Hamza. Rakkoodha wallaahi. Hamza mee takka tuqan dool seeni. Hamza haramaaya. Hamza naqina jirtan Hamza mee isa jirtan lakkoofsa tokko barreeffadhu. Guys copy link taab godhaa hundi keessanuu shi. TikTok waan suuraa gisee yaaliin hin bahu suuraan galatoomaati taab nu godhaa kompilingi nu godhaa galatoomaa. TikTokiin barrakkoon TikTokii maa inni beektan suuraa hin jaalatu amma suuraa gaafa nuti goonu hin jaalatu saniif namni vaayiraaliin dilas wanni jechaa hin jiru. Okay kompilingi nu godhaa. Onu gargaarsa tokko kompilingi taab godhaa. Hayyee. Eessa jedhamee Hamza? Onu takka tuqate. Amma xiyyeeffannaan keenya akkoo irratti jechuudha. Akkoo barbaadamuu qabdi. Oh Hamza. Nagayami 02 jirtame 02 dhame. 01 jirama. Warri as jalatti oduu fokkottu akkana keessaan fixadhaa jettan kun akkamisa humaanitii waan jedhamu namummaa waan jedhamu isinitti hin dhaga'amu. Keessaan fixadhaa warri jettan warra gurbaa daggafuuti irra laalee maayikii dhiisisan. Maayikii asumaan immoo warri namni mucaayyattii fi akka agartan badhaasa jira jedhameera. Asumaan beeksise jechuu barbaannetti fakkeenyaaf. Dhaggeeffadha namni akkoo tana argitan akkoo tanaa fi daa'imtitti argitan qarshii niiraa Itoophiyaa miiliyoona takka isiniif kan namaa jechuudha. Okay bikka hundarraa yoo arraan tana nageenyaa dubbisee hin ture. Qarshii miiliyoona takka isiniif kan nama akkoo tana yoo argitan yoo barbaaddanii argitan jechuudha namni arka ilmoo fi isiillee walumaan.
badhaasa isin qopheessine jirra. Firrii haadhaa akkasitti maallaqa qopheessee jira jechuudha. Mee Hamza yaada qabdu mee nu dubbadhu obboleessa keenya qaalee. Hamza. Quba qabaa gaafa dhaamaa fi gaafa nuti arbi godhame Hamza. Hamza. Dubbadhu Hamza carraa sii kan inni jirra waan beektu. Hamza dhagaa jirtaa? Dhaga'uutu jira. Ayyee. Wanni kun 0 ganda qabriiti inni. Okay. Anis warra maaramaati beektaa. Inni eeguma waan kana godheewu wanni kun ammaan tana torbaan lama moo akkana eeguma raawwatamee jechuudha. Akkana firii ta'ee deemuu ture beektaa. Haasoo kana namta kan dhageenye jechuudha. Hanga torbaan lama akkana gahu. Amma dhiyoo tana eega dhagahame isa qabaniidha. Inni eega hidhame ammaan tana ragaan dirqama irra dhiyaachuu qabaa jaan warri qaama seeraatis. Ragaan irra dhiyaachuudhaaf ammoo mucaa fi harkee fi akkoon san mul'achuu qaba. Mucaan baramuu qabdi. Akkoon ammoo mucaa san fuutee baddee jirti. Viidiyoo takkaillee poost godhee hin ture har'aan tana. Maayikiinis akkanuma jettee bara. Amma mucaa daa'imaa jiraami ammas daa'ima obboleessa daa'imtitti gisee abbaan Eewwa. Kaa'uu san harkee jiree. Harkee fi ta'uu eeggamtee akka ragaa hin baaneef qabdee baddee akkoon. Akkoon fuutee godhe. Eewwa akkoon akkas gootee. Akkuma hanga ammaan tanaa bakka isiin jirtu ni hin beekamne hanga ammaan tanaa. Ankarin jiru Samira fira baadiyyaa. Nagalaami wajji gala jaartii wajji. Yaasmin dhalteeti bar'uumaa jirti deem ijoollee naa laali jettee hojii. Fayyaa qabaannaan ilmoo deessee fi mana yaalaa jirti. Simmeetii qabaateeti miti. Okay, aye, abaqaan egaa akka. Hidhamee jira, obsaan hidhamee jira. Amma bar wan maawardii haadha obsaatu mucayyoo fuudhee hilwaa badeeni bar. Akkam maraamarne akka mangistiin hin gaafanne mucayyoo xiqqoo tana fuutee dhabamteen. Amma haqa mucayyoo baasuuf deemna dhiigasii baasuu deemna malee nuti inni hidhamee maal ta'a? Wanti lijina nagayii waxaan koo. Aha, mucaadha fuudhanii badanii jiran jechuudha. Haadha badeen, haadha obsaa badeen. Aso, okay, akkas taanaan gaa dongora guddaadha kuni. Intisaan ni jirta jala yoo jiraatti mee takka tokko dhukkottu. Intisaan takka tokko dhuusee olleena. Onna qaatee akkasitti information nama qaburraa fuudha waan bareeda jirtanii galatooma. Kan waan jechuu barbaada. Ayyee galatoome. Mee intisaar kajuu maqaa laale mee maayikitiyyuu. Tole. Hindisaara isa jirta ergadhu. Hindisaar yoo jiraatte lakkoofsa tokko barreessee si galcha. Qo'i zamaanuu eenyuuti waan ajaa'ibaati wallaahi. Hello, Maaki galatooma isin hundinuu sorry bilbilaan na bu'uu ture. Ammaan tana time is gold yeroon deemaa jirti beektee. Torbaan sadiif deemti eega daa'imni tun warra biraa fagaattee jechuudha. Odoo fagaattee hin fagaanne. Oduu Itoophiyaa san keessaa hin baasne namuu keellaarra jiru hunda bikka makiinaan seentuu fi bikka makiinaan baatu hunda footoon daa'ima tanaa maxxanfamuu qaba. Rakkinni jiru bara amma rakkinni maayikiin faan amma bara wanni isaan dhibe information oowwituu ta'a amma jirtu. Feenaa jaa warra haramaa irraa dhageewu feenaa jaa. Amma maakiin hanga dubbistee Yaasmin dubbistee jirti. Haadha muciyyoo dubbistee jirti. Haati muciyyoo fi wareeramtee jirti miira keessa jirti.
silkiin ta'ollaati micoon jarjara qabdi sirri bakka sau nama dubbisteeti faamilii dubbistee tiktookii waan qabu tiktookii irratti hin fidaa isaan intervii jechuun waa hedduu gaafachuu fedhe garuu silkiin tanamaati silkii hin qabdu obboleettiin Samiraa silkii akka bittuuf abdii qabna obboleettiitiif bitiif silkii because haasawuu hin dandeenye sigale silkii namaati wanti irra dhaabbatanii jiran achi iyyan amma ijoolleen teenyaa maakii bira jirani bira dheeyneeti liif seennaa tokko tokko keenyaan seenneeti isiis finnee dhufnee ichitti haasawinaa jahan obsaas Ismaa'eel isitti ergee bar ijoollee teenyaan jeetti dawwalee bar qaxxitaan ti dawwalee baraaramayaa. Ammaan tana isiniin taa'inaati footoo asar. Meegaa amma haadha eenye jechuudha haati amma dhufu jirti. Warra liif seenuu deemu jiraaf. Mee takka takka tuqa ijoolleen harmayaa warra obsaa bira jirtan. Faraan harmayaa abaaboo ergaa jira janii bara. Mee barreessi mee faraan harmayaa? Barreessi. Most wanted jaamee footoon isii qaceellutti print godhamee maxxanfamuu qaba bikka. Mee faraan illi takka darbi. Torba mee takka tokko heddummaa ta'e lama tokko yookaan torba tokko. Faraan mala paaworiin haadha bira jirti si galee. Yep. Amma bari. Jara keenya dhaggeeffadha laata. Dubbiftuu baay'ee. Ol kutee takka huno faraan torba tokko yoo naqe. Faraan Aliyyi jaa kun. Faraan Aliyyi dabarfama harmaan jiru. Faraan amaa yoo jira jiraatte abaaboo ergi. Master Faraan jaa. Okay. Dhaggeeffadhaa jara keenya. Maakin haadha dubbifte. Dubbiin jirtu haasa'uttillee afaanittillee namatti hin tolu. Warri ajandaa kanarraa quban qabaanne yoon dhageen jiraattani irra deebinee ibsa haasni gootu maakin dhaggeeffadhaa. Sanboodan sheer koppiliinkii tanas 5,000 gaa. Koppiliinkii 5,000 gaa. Hin dhageenye mee lakkoofsa tokko barreessaa ustanii mataa dhaabdanii taa'u jirtanii mee lakkoofsa tokko barreessaa warri dhageenye. Aan rifadheetu bar haasawaa wallaaleen taa'u jira jechuun just waan godhuu wallaalee. Hayyee qoy dura eenyuun garsiisa. Abbaa dhimmaa isin garsiisa jechuudha. Kana kuni obsaa jedhama. Daa'imtittiin as biratti argitan hilwaa jedhamti. Abbaatutu ilmoo gudeedee jechuudha. Isin galee abbaa isiititu taatiin kun haramaayaatti ta'ee haati hilwaadha. Haati daa'imtittii waggaa 8 mana yaalaa jirti garaa dhuunfattee deesse. Abbaadhaan deem ilmaan bira galii jettiin. Abbaan immoo ilmaan biratti ilmoo dhiiraa tokkoo fi dubartiidha. Mana gaafa galu miciyyoo isaa xiqqoo amma 8 hin gudeede. Sanbooda haati mucaadha jechuudha. Akkoo miciyyoodha. Daa'imtittii gudeeddamtee fi obboleessa gizee obboleettiin gudeeddamte arki kana fuudhe fidi as bira suuraa akkoodha maxxansime. Suuraa akkoodha maxxansi. Ibsa. Suuraa akkoo maxxansisan booda akkoon maal gooti? Akkoon tun maal gooti? Daa'imtittii gudeeddamtee fi obboleessa gizee gudeeddamtu arke lameenuu fuutee akka ilmoon isii hin hidhamneef ragaan miciyyoo mana yaalaa dhayxee ragaan rabbee akka ilmoon isii wanni murtiin irratti hin kennamneef daa'imman lameenuu haa arkee fi haa gudeeddamees qabdee badde jechuudha. Torbaan lama erga baddee akkoon ilmoo qabdee baddee jirti. Ilmoon isii haa gudeede immoo mana hidhaa jira. Ilmoon isii kana kun obsaa jedhama. Isiin akkoo taatiif jechuudha. Ilma isiittu dhalee. Dubbiin isinii galuu jirti natti fakkaate gaa'isa. Kunuudhaan. Kana gurbaan gudeede jechuudha. Kun immoo haadha mucaa kanaati. Haati mucaa kanaa akka ilmoon isii hin hidhamneef ilmaan akkoo taatuuf qabdee biyyaa baddee jirti jechuudha. Ragaan hin jiru waa takka hin jiru qaalichi waa takka namni irra murteessu hin jiru yoo daa'imtittii hin argamne akkamitti irra murteeffama micoon baddee jirti waan ta'eef haati akka malee rakkoo keessa jirti haati ifiifuu ilmoo isaaf yaadame kana bineensa kanaaf ilmoo deessee mana yaalaa jirti isin galee haadha dubbiseen jira haati rakkoo keessa jirti so
sooshaal miidiyaa irratti fiduuf xiqqishoo nutti ulfaate yaalaa jirra. Akka warri haramayaa dheeyxanii isii jajjabeessan xiqqishoo maqaa balleessiidhaan mucaa keenya maqaa balleessite jedhanii achi gama fira jaarsaatiin rakkoon akka irra jiruu fi akkasuma immoo gama mootummaatiin nuti hordofaa jirra. Sooshaal miidiyaa irratti maxxansuu maaltu barbaachisee jedhanii nuti osoo hin maxxansiin dura sooshaal miidiyaa irra namni biraa maxxansee jira jechuudha. So fedhinnaa isii gaafa gaafannu akka sagalee taanuuf lubbuun kiyya haa baatu malee ilmoon tiyya bikka jirtu jiraachuuf duu isiitu quban qabu itti ammas biratti hin jirti moo hin jirtu namni beeku hin jiru. Mootummaanis barbaadaa jira jedhanii garuu kan mootummaan barbaadu jala sooshaal miidiyaa irratti yoo kan barbaadamu ta'e argamuu dandeessee jechuudha. Tana kun qaalitti qabdee baddee. Haadha gurbaati jechuudha. Haadha gurbaati. Nama lamaan baddee jaan amma nama lama. Samiiraan akkoo taati jechuudha. Samiiraan haboo taatiif miiciyyoo gudeedha. Samiiraan ammas biratti argitan Asturaaliyaa jiraatti dubbii tana tanuun geesse isiidha. Haboo taatiif. Cumaanuu haboon taafanis. Isaan lameenuu haboo ta'aniif ilmoo gudeeddamte tanaaf haadha obboleeyyaniiti. Hamza haramaaya kaname Hamza. Rakkoodha wallaahi. Hamza mee takka tuqaddu ol seeni. Hamza haramaaya. Hamza naqinaa jechuun jirtan Hamza mee isa jirtan lakkoofsa tokko barreeffadhu. Guys copy link taap godhaa hundi keessanuu shi. TikTokii waan suuraa Jaaliin hin bahu suuraan galatoomaati taap nu godhaa kompiilingii nu godhaa galatoomaa. TikTokiin barrakkoon TikTokii maa inni beeytani suuraa hin jaalatu amma suuraa gaafa nuti goonu hin jaalatu saniif namni vaayiraaliin dilas wanni jechaa hin jiru. Okay. Kompiilingii nu godhaa. Olu gargaarsa tokko kompiilingii taap godhaa. Hayyee. Eessa jiramee Hamzaan? Hamza. Olu takka tuqate. Amma xiyyeeffannaan keenya akkoo irratti jechuudha. Akkoo barbaadamuu qabdi. Hamza. Nagayami zero latti jirtame zero latti dhame. Zero andin jira amma. Warri as jalatti oduu fokkottu akkana keessaan fixadhaa jettan kun akkam isa humaanitii waan jedhamu namummaa waan jedhamu isinitti hin dhaga'amu. Keessaa fixadhaa warri jettan warra gurbaa daggafuuti irra laalee maayikii dhiisisan. Maayikii asumaan immoo warri namni mucaayyattii fi akka agartan badhaasa jira jedhameera. Asumaan beeksisa jechuu barbaannetti fakkeenyaaf. Dhaggeeffadha namni akkoo tana argitan akkoo tanaa fi daa'imtitti argitan qarshii niiraa Itoophiyaa miiliyoona takka isiniif kan namaa jechuudha. Okay bikka hundarraa yoo arraan tana nageenyaa dubbisee hin ture. Qarshii miiliyoona takka isiniif kan nama akkoo tana yoo argitan yoo barbaaddanii argitan jechuudha namni arka ilmoo fi isiillee walumaan. Badhaasa isinii qopheessinee jirra. Firrii haadhaa akkasitti maallaqa qopheessee jira jechuudha. Mee Hamza yaada qabdu mee nu dubbadhu obboleessa keenya qaalee. Hamza. Quba qabaa gaafa dhaamaa fi gaafa nu tarbii godhame Hamza. Baay'ee dubbadhu Hamza carraa sii kan inni jirra waan beektu. Hamza dhagaa jirtaa? Dhaga'uutu jira. Baay'ee. Wanni kun zeeroo uletti ganta qabdiiti inni. Okay. Anis warruma haramayaati beektaa. Inni eeguma waan kana godheewu wanni kun ammaan tana torbaan lama moo akkana eeguma raawwatamee jechuudha. Akkana firii ta'ee deemuu ture beektaa. Haasoo kana namta kan dhageenye jechuudha. Ilaa hanga torbaan lama akkana gahu. Amma dhiyoo tana eega dhaga'ame isa qabaniidha. Inni eega hidhame ammaan tana ragaan dirqamaa irra dhiyaachuu qabaa jaan warri qaama seeraatis. Ragaan irra dhiyaachuudhaaf ammoo mucaa fi harkee fi akkoon san mul'achuu qaba. Mucaan baramuu qabdi. Akkoon ammoo mucaa san fuutee baddee jirti. Viidiyoo takkallee poost godhee ture har'aan tana.
Maayikiin isa akkanuma jettee bara. Amma mucaa akkasuma yoo daa'imaa jira mi ammas daa'ima obboleessa daa'imtitti gisee abbaan Sadaffaa gudeetti eewwa ka uguusan ka harkee jire Harkee fi ta'uu eeddamtee akka ragaa hin baaneef qabdee baddee akkoon akkuun fuutee kun eewwa akkoon akkas goote Maawordii. akkuma hanga isin ammaan tanaa bakka isiin jirtu ni hin beekamne hanga ammaan tanaa Ankariin jiru Samira fira baadiyyaa